liigonni gurguddoon Awuroopaas ta'ee kilaboonni liigii gurguddoo Awurooppaa shanan ala jiran morkii dorgommii biyya keessaan waancaa fudhachuu bira darbuun dorgommiilee Awurooppaa sadeen Chaampiyoons Liigii kilaboota Awurooppaa, liigii Awurooppaa fi Koonferansii liigii Awurooppaa irratti hirmaannaa argachuu morkiin taasisan murteessaadha. Pirimeer Liigiin Ingilaandii kilaboota liigichaan sadarkaa tokkootii hanga shanaffaatiin xumuran kallattiin Chaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti hirmaatu. Sadarkaa shanaffaan liigii Awurooppaa jaaffaan ammoo Koonferansii liigii irratti hirmaannaa argatu. Tarree kanaan ala kilabni dabalataa hirmaannaa kan ittiin argatu ammoo liigii Awurooppaatiin shaampiyoonii kan ta'e waliigalaan kilaboonni shan Chaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti Pirimeer Liigii Ingilaandii bakka bu'anii hirmaachuu danda'u. Ta'us baroota as dhiyoo hirmaannaan kilaboota Ingilaandii sadarkaa Awurooppaatiin kilaboota liigota biyyoota kamiyyuu caalaa dabaleera. Kunis qabxii kilaboonni Pirimeer Liigii Ingilaandii dorgommiilee sadeen Awurooppaan argatan irratti hundaa'a. Bara 2024-25 Pirimeer Liigii Ingilaandiin dorgommiilee sadeen Chaampiyoons Liigii Awurooppaa, Liigii Awurooppaa fi Koonferansii Liigii irratti kilaboota 9 hirmaachiseera. Kilaboonni 6 Chaampiyoons Liigii Awurooppaan hirmaataa jiru. 2 ammoo Liigii Awurooppaan, 1 Koonferansii Awurooppaa irratti hirmaachaa jiru. Kunis ida'ama qabxii kilaboonni Pirimeer Liigii Ingilaandii tokkoon tapha injifataniin argatan kilaba dabalataa akka hirmaachisan dandeessise. Bara dorgommii dhufuus kilaboonni Pirimeer Liigii Ingilaandii hammi kilaboota hirmaachisan kan liigota Awurooppaa biroorra caaluu akka danda'u ragaaleen ni mul'isu. Kilabni tokko Chaampiyoons Liigii Awurooppaan tapha tokko yoo injifate liigichaan qabxii 2 argata. Ida'ama qabxii kilaboonni kunneen taphoota ramaddii hanga marsaa mo'atanii darbuun argatan walitti hidhame kan liigota biroorra yoo caale kilaba dabalataa Pirimeer Liigii Ingilaandii irraa akka hirmaatuuf carraa uuma. Haaluma kanaan Chaampiyoons Liigii Awurooppaa, Liigii Awurooppaa fi Koonferansiidhaan qabxiin kilaboonni Pirimeer Liigii Ingilaandii hanga ammaa argatan qabxii 121.375 yoo ta'u kilaboota 9 yoo hiramu qabxii 13.486 ta'a. Liigii Poolaandiitti aanee sadarkaa lammaffaarra taa'eera. Qabxiin kun tapha hanga ammaa dorgommiilee sadeen Awurooppaatiin taphatan qofa yoo ta'u kana booda qabxiin argatan Pirimeer Liigii Ingilaandii sadarkaa tokkoffaatti akka dhufu gochuu danda'a. Sababni isaas kilaboota Poolaandii arfan keessaa tokko dursee dorgommiidhaan ala ta'eera. Kanneen baroottan darban Koonferansii Liigii Awurooppaatiin yoo hirmaatan kun ammoo qabxiin kilaboonni Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin argatan qabxii 2 caalamu. Liigiin Poolaandii sadarkaa liigota gurguddoo Awurooppaa 5 ala ta'uunis dhiibbaa biraatiin. Bundesliigaan Jarman kilaboota 7 hirmaachisaa jiru ammoo qabxii 12.285 qabaachuun Pirimeer Liigiitti aanee carraa kilaboota dabalataa hirmaachuu qabus gadi aanaadha. Tapha itti aanuun kilaboonni Jarman taphoota 4 mo'atanii tokkoon qixa yoo ba'an qabxii kana fooyyessuu danda'u. Garuu kilaboonni Ingilaandii 9 dorgommiilee keessa jiraachuun ida'ama qabxii irra caaluu danda'u. Dabalataan carraan kilaboonni Jarman kan akka Bayer Leverkuseniif Eintracht Frankfurt marsaa mo'atanii darbuutiif ga'uu qaban gadi aanaadha. Kunis qabxii isaanii gadi buusa. Serie A Itilii fi La Ligaan Ispeen ammoo kilaboonni dorgommiilee Awurooppaa irratti hirmaataa jiran qabxii gadi aanaa waan qabaniif Pirimeer Liigii waliin dorgomuudhaaf garaagarummaa qabxii jiru bal'ateera. Keessumaa Naapoolii fi Juventus tapha injifachuuf rakkachuun Serie A Itiliif rakkoo ta'eera. La Ligaa Ispeeninis kilaboonni akka Atleetik Bilbao fi Celta Vigo hirmaataa jiranis Villarreal inumaa dursee dorgommii keessaa ba'eera. Kanarraa ka'uun bara dorgommii dhufu yoo xinnaate kilaboonni Pirimeer Liigii Ingilaandii 8 dorgommiilee Awurooppaa irratti hirmaachuu danda'u jechuun ga'umsa kilaboota sadarkaa Awurooppaatiin kan mul'isan European Performance Sport irratti hundaa'uun BBC'n xiinxaleera. Qabxii hanga ammaa argatan qofaan kilaboonni Pirimeer Liigii Ingilaandii 5 Chaampiyoons Liigii Awurooppaa bara dhufuu irratti hirmaachuu mirkaneeffataniiru. Garuu eenyutu hirmaatan xumura barichaa beekama. Pirimeer Liigii Ingilaandiin kaleessa Manchester City Chelsea waliin goolii tokko qixa ba'uun garaagarummaa Arsenaal waliin qabu osoo hin dhiphisin hafeera. Kaleessuma Liverpool fi Manchester Unitedis morkattoota isaanii waliin qixa ba'aniiru. Sanbata Arsenaal injifachuudhaan dursummaa isaa cimsateera. Abbabaa Alamaayyoo. A refocusing of minds after being held at Sunderland.
But for Chelsea, this is now a full-blown reboot. Liigichaan Etihaditti kaleessa murkiin Manchester City fi Chelsea walitti fide goolii tokko qixaan xumurame. Citiin daqiiqaa jalqabaarraa eegaluun taphicha to'achuun carraa goolii uumuun Chelsea irra fooyyeedha. Daqiiqaa 20ffaatti Phil Foden carraa Manchester City dursattiin qabachiisuu danda'u argatee fayyadamuu hin dandeenye. Citiin irra deddeebiin sirra peenaalitii Chelsea keessa seenuun kubbaa gara gooliitti yaalaa ture. Daqiiqaa 38ffaarratti Erling Haaland kubbaa gara gooliitti yaalee goolii eegaa Chelsea Philipp Jorgensen jalaa deebise. Sekoondii muraasa booda Haaland kubbaa Rodriin mijeesseef yaaliin taasisee sibiila gooliitu jalaa deebise. Daqiiqaa 42ffaarratti Tijani Reinders goolii galchuun Manchester City dursa qabachiise. Nearly for Haaland, does fall for Reinders. Tijani Reinders! Blasted home! Lammiin Neezerlaandis kun liigichaan taphoota 18tiin goolii 5ffaa galchuun 2 mijeesse. Tapha boqonnaa duraatiin Citiin kubbaa kallattii goolii eegdee 2 yoo yaalu Chelsean tokkollee yaalle. Tapha kaleessaan leenjisaa yeroo Callum McFarlane'n kan durfame Chelsean kubbaa kallattii goolii eegdee yaaluuf daqiiqaa 72 eeguuf dirqame. Leenjisichi boqonnaa deebii taphattoota boqonnaa dura sochii gadaanaa mul'isan baasuun André Santos, Liam Delap fi Yorel Hattoo galchuun qabxii tokko milkeeffataniiru. Taphattoonni kunneen erga gara dirree seenanii booda Chelsean kubbaa kallattii goolii eegdee yaaluun olaantummaa Manchester City irratti fudhate. Pedro Neto carraa Chelsea wal qixxeessuu argatee osoo hin galchiin hafe. Taphichis injifannoo Manchester City goolii 1-0 waan xumuramu fakkaatee ture. Sa'aatiin idilee daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa qisaasee jaa kenname afuraffaarratti Enzo Fernandez goolii qixxeessitu galchuun Chelsea gammachuun yoo fishiliqsu Manchester City mataa gadi qabachiise. Ball in, nearly for Delap, nearly for Enzo. Donnarumma can't keep it out. Chelsea have got the late equaliser. And in the 4th minute of stoppages, Manchester City's lead is gone. Gooliin kun yeroo galu leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan miira gaddaan guutamee mataa yeroo qabatu mul'ate. Taphichis goolii tokko qixaan xumurame. Garaagarummaa Arsenaal waliin qabu qabxii 7-4tti dhiphisuuf carraa argatee kan ture Cityin daqiiqaa xumuraarratti goolii irratti galleen qabxii murteessaa 2 dhabe. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan boqonnaa deebii lakkoofsaan 5-4, 3-2, 2-1 taphattoota Chelsea waliin walitti dhufnee carraa goolii arganneen fayyadamne jedhe. Boqonnaa deebii ga'umsa taphattoonni Chelsea agarsiisanitti hedduu booneera jedhe leenjisaan yeroo Chelsea McFarlane. Cityin dursaa liigicha Arsenaaliin qabxii 6 caalamee qabxii 42 sadarkaa lammaffaa Chelsean qabxii 31 shanaffaadha. Harrison Reed. Craven Cottage tapha diraamaan guutameen Fulham fi Liverpool goolii 2 qixa bahan. Daqiiqaa 17ffaatti Harry Wilson goolii galchuun Fulham dursaa boqonnaa bahe. Boqonnaa deebii Florian Wirtz daqiiqaa 57ffaarratti goolii galchuun Liverpool gara taphaatti deebise. Daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa qisaasee afuraffaatti Cody Gakpo goolii galchuun Liverpool qabxii 3 milkeeffachuuf itti dhiyaatee ture. Gakpoon fooyituu isaa ofirraa mulquun gammachuu isaa ibsate. Gammachuun isaa garuu daqiiqaa 3 booda gara gaddaatti jijjirame. Daqiiqaa qisaasee 7ffaa Harrison Reed fageenya meetira 27 irraa goolii hawwattuu galchuun taphichi 2 qixaan xumurame. Kaleessuma gara Elland Road kan imalee Manchester United goolii 1 qixa Fulham waliin bahe. Fulhamiif Aronson Unitediif Maatiyaas Kunyaa goolii galchaniiru. Manchester United liigichaan taphoota 2 Wolves fi Fulham waliin walittaansee qixa bahe. Tapha Brentford dirree ofiinala Everton goolii 4-2 injifateen Igor Thiago goolii 3 galchuun haatirikii hojjete. Newcastle United goolii 2-0 Crystal Palace yoo injifatu taphni Tottenham fi Sunderland tokko qixaan xumurame. Premier League England kanaan sanbata Arsenal fi Aston Villa morkattoota isaanii injifatan. Dursaa liigicha Arsenal gara Vitality malee goolii 3-2 Bournemouth injifate. Arsenaliif taphichaan sababa miidhamaan taphachuun isaa shakkii isaadha kan jedhame Declan Rice goolii 2 Gabriel Magalhaes tokko galchan. Ivan Lisanii fi Junior Kripun goolii 2 Bournemouthif galchaniiru. Liigichaan taphoota 5 walittaan kan injifate Arsenal qabxii 48tiin garaagarummaa qabxii 6 dursaa jira. Bournemouth liigichaan taphoota 11 darban injifachuu hin dandeenye. Tapha biraatiin Aston Villaan goolii 3-1 Nottingham Forest injifachuun gara injifannootti deebi'e. Aston Villaaf Ole Watkins goolii 1 John McGinn goolii 2 galchaniiru. Goolii Nottingham mo'amurraan baraarre Morgan Gibbs White galche. Wolves ammoo goolii 3-0 West Ham United injifachuun barichaan injifannoo jalqabaa galmeessise. Sanbatuma Brighton goolii 2
fi 0 Burnley injifate. Through towards Saka, there's Rice again. He's got 2. Arsenal have got 3. And they are putting themselves in position to go 6 points clear at the top. Odeeffannoo maddeen Afrikaatti argannettoo dabarru. Waancaa Afrikaa taphoota mo'atanii darbuutiin Morookoo fi Kaameroon nusa xumuraatiif darbaniiru. Har'a Ijipti Beenii waliin, Naayijeeriyaan ammoo Moozaambiik waliin taphatu. Abdurrahmaan Amiin. The countdown has begun. Everything is set. Morocco urged forward by this partisan crowd. Qopheessituun dorgommichaa Morokkoon goolii 1 fi 0 Tanzaaniyaa injifachuun nuusa xumuraatiif darbite. Taphataan sarara fuuldura Real Madrid Brahim Diaz goolii Morokkoon nuusa xumuraa ittiin geetti galcheera. Brahim Diaz taphataa Morokkoo jalqabaa taphoota waancaa Afrikaa 4 walitti aansee goolii galche ta'uunis seenaa haaraa katabe. Baay'ina goolii waancaa Afrikaa 2025 kanas Brahim Diaztu goolii 4 dursaa jira. Dursaan taphattoota Morokkoo Ashraf Hakimi ammoo goolii Brahim Diaz galcheef haala mijeesseera. Taphataan sarara jidduu Tanzaaniyaa Faisal Salum carraa goolii galchuu argatee osoo ittiin fayyadamin hafe. Seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif marsaa mo'atanii darbuuf kan geesse Tanzaaniyaan gara qe'eetti deebitee jirti. Tapha morkii olaanaan irratti mul'ateen Kaameruun Afrikaa kibbaa goolii 2 fi 1 injifachuun nuusa xumuraati. Hugo Broos biyya duraan leenjisaa turan Kaameruuniin mo'amuun waancaa Afrikaa keessaa hafaniiru. Kaameruuniif Junior Chamadou fi Christian Kovan gooliiwwan 2 ittiin injifatan galchaniiru. Baafanaaf goolii takkittii mo'amuu irraa hin baraarre Evidence Magopaan daqiiqaa xumuraa irratti galchee fi goolii eegaan Kaameruun Davis Eppiin kubbaa yeroo 2 Afrikaan kibbaa galchuuf itti dhiyaattee jalaa qoluun biyya isaa mo'amuu irraa baraareera. Bara 2017 Kaameruun waliin waancaa Afrikaa kan injifatan Hugo Broosiif taphaan booda deeggartoonni Kaameruun kabaja qabaniif agarsiisaniiru. Kaameruunii fi Morokkoon walakkaa xumuraatiif darbuuf jimaata dhufu waliin morkatu. Sanbata Maaliin Tanzaaniyaa Senegaal Suudaan injifachuun nuusa xumuraatiif darban. Ragalgala sa'aatii 1 irraa eegaluun shaampiyooniin Afrikaa yeroo 7 Ijipti Beeniin waliin taphatti. Ijipti dorgommichaan taphoota 2 jalqabaa injifachuun marsaa biyyoota 16 darbuu ishee erga mirkaneeffattee booda tapha xumuraa ramaddichaa Angoolaa waliin qixa baate. Taphattoota ciccimoo kilaboota gurguddoo Awurooppaatiif taphatan garicha keessaa qabaachuun ishee tapha kana injifachuudhaaf tilmaama olaanaa akka argattu ishee taasiseera. Beeniin dorgommichaan tapha 1 qofa injifachuun ramaddii ishee irraa sadaffaa gaarii ta'uun darbite. Taphoota 5 yoo taphatteenis afuriin goolii tokkollee osoo hin galchin yoo mo'amtu faallaa sanaa gooliin 11 irratti galeera. Seenaa ishee keessattis taphoota 4 Ijipti waliin taphatteen tokkollee injifattee hin beektu. 3 mo'amuun 1 qixaan xumuranii har'uma galgala sa'aatii 4 irraa eegaluun Naayijeeriyaan Moozaambiik waliin morkatti. Naayijeeriyaan taphoota ramaddii hundaa injifachuun ga'umsa olaanaan yoo darbitu Moozaambiik 1 qofa injifachuun sadaffaa gaarii ta'uun biyya darbiteedha. Naayijeeriyaan taphoota 5 kan dura Moozaambiik waliin taphatteen 4 injifachuun 1 qixaan xumurtee olaantummaa qabdi. Biyyoonni taphaarraa injifatan nuusa xumuraatti waliin morkatu. Flying up on their far side flank, he's got 2 men to aim at. Maybe just offside, but a lovely acrobatic attempt to finish that Mobali. Tuuniziyaan leenjisaa garee biyyaalessaa Saamii Tiraabeelsii hojii leenjisummaarraa kaafteetti. Waancaa Afrikaa taphaa mo'atanii darbuu marsaa biyyoota 16 irraa osoo hin darbin kan hafte Tuuniziyaan leenjisaa ishee hojii leenjisummaarraa geggeessite. Sanbata darbe tapha idileetiin goolii 1 qixa xumuruun peenaalitii 3-2 Maaliin kan mo'amte biyyattiin qabxii galmaa'etti hin gammanne. Maaliin boqonnaan dura taphataa tokko kaardii diimaadhaan dhabdus taphicha injifannoodhaan goolabde. Federeeshiniin kubbaa miilaa Tuuniziyaa akka beeksisetti waliigaltee leenjisaa garichaa Tiraabeelsii waliin qabdu waliigalteedhaan adda kutte. Tiraabeelsiin kana dura bara 2011 hanga 2013tti biyyattii leenjisuudhaan yeroo lammaffaadhaaf gara hojii leenjisummaa Tuuniziyaatti deebi'an. La Liga Spain ammoo Real Madrid fi Barcelona morkattoota isaanii mo'ataniiru. Real Madrid goolii 5-1 Real Betis injifachuun garaagarummaa Barcelona waliin qabu gara qabxii 4tti dhiphiseera. Real Madridiif Gonzalo Garciaan haatriikii hojjetu Asensio fi Francisco Garciaan gooliiwwan 2 hafan dabalaniiru. Real Betisif ammoo Hernandestu
goolii galche. Real Madrid qabxiisaa 45 ingaachuu sadarkaa lammaffaarra jira. Kaleessuma Atletico Madrid Real Sociedad waliin goolii tokko qixabeera. Girona 2-1 Mallorca Levante 3-0dhaan Sevilla kan injifatan yoo ta'u Alaves ammoo Real Oviedo waliin qixabe. Sanbata darbii Kataloniyaatiin Barcelonaan Espanyol injifachuun dursummaasaa cimsateera. Barcelonaan dirree ofiitiin alatti goolii daqiiqaa 86 irratti Dani Olmoon akkasuma daqiiqaa 90 irratti ammoo Robert Lewandowskiin galchaniin goolii 2-0dhaan mo'ate. Kanaanis kilabichi injifachuu isaatiin qabxii 49 gaachuun dursummaa liigichaa cimsateera. Sanbatuma Celta Vigoon goolii 4-1 Valencia Villarreal 3-1 Elche kan mo'atan yoo ta'u Osasunaan Athletic Bilbao waliin qixa xumureera. Seeriyaa Itaaliitiin ammoo Inter Miilaan Booloonyaa mo'achuudhaan liigichaa dursuu eegaleera. Shaampiyooniin dorgommichaa Naapooliin Laaziyoo mo'achuun morkii waancaaf taasisu cimsateera. Abubakar Abdallaa. Spreads it out and this is Piotr Zielinski. Inter Milan taphoota seeriyaa 5 walitti aansuudhaan mo'achuudhaan dursummaa liigichaatti deebi'eera. Nuziriiwwan kaleessa San Siirotti Boolonyaa tapha simatee 3-0dhaan mo'ate. Lammiin Poolaand taphataan sirra jidduu Zielinski tapha boqonnaan duraatiin goolii galcheen kilabicha dursa qabsiise. Taphni boqonnaa deebi'ee eegalee daqiiqaa 3 booda Lataaroo Maartineet dursummaa kilabichaa 2-0tti bal'ise. Taphichi xumuramuudhaaf daqiiqaan 6 yeroo hafutti immoo Maarkas Turumaan goolii 3ffaa galcheen Inter Milan liigichaan tapha 13ffaa barana mo'ate. Santiago Castoroon goolii takkitti Boolonyaaf taphataa galcheedha. Inter Milan taphoota 17 irraa qabxii 39 argachuudhaan seeriyaa Itaalii dursaatii jira. Tapha biraatiin Naapooliin gara Room imalee Istaadiyoo Olompikootti Laaziyoo waliin morkii taasisee 2-0dhaan mo'achuun shaampiyoonummaa isaa eegsifachuudhaaf morkii taasisu cimsateera. Leonardo Spinazzolaan, Amir Rahmaanii fi Maazovichiin gooliiwwan Naapooliif taphattoota galchanidha. Tapha kanaan taphattoonni 3 kaardii diiman dirree ba'an. Gareen Antonio Conte Naapooliin taphoota 6 keessaa 5 injifachuudhaan qabxii 2 qofa Inter Milaaniin caalamee sadaffaarra jira. Antonio Conteen ga'umsa garee isaaniitiin gammaduu ibsuudhaan taphattoota isaaniis akka galateeffatan dubbatanii dogoggora muraasa qofa uumuun Laaziyoo waliin haala kanaan taphachuun keenya bareeda jedhan. Leensaan Laaziyoo Maruuziyoo Saariin dhukkuba onnee isaa mudateen booda wal'aansi baqaqsanii yaaluu erga taasifamee fi gara isteediyeemitti deebi'uun teessoo jijjiirratti mul'achuun isaanii oduu gaarii Laaziyoo ture. Kaleessuma Mooyiskiin daqiiqaadhuma irratti goolii galcheen Fiorentinaan 1-0dhaan Kiroomonas injifate. Torbaan dhufu keessa hundeeffama isaa waggaa 100ffaa kan kabajatu Fiorentinaan sadarkaa gadi keessa kilaba jirudha. Torinoon 3-0dhaan Veroonaa mo'ate. Sanbata Juventus Lichee simatee tokko qixaan xumuruu isaatiin garaagarummaan Inter Milaan waliin jiru gara qabxii 6tti bal'ateera. Tapha biraatiin Atalantaan Roomaa simatee 1-0dhaan mo'ate. Waggoota 9 kilaba Bergaamoo leenjisaa kan turan Giampiero Gasperiniin Roomaa leenjisuudhaan kilaba isaanii durii faallaa morkii taasisaniin injifatamuudhaan goolabani. Leenjisichi kilabicha waliin seenaa gaarii hojjechuu dubbachuudhaan deebi'ee deeggartoota Atalantaatiin ol arguun baay'ee na gammachiise jedhan. Saasuloon Paarmaa waliin Jeenuwaan Piizaa waliin tokko qixaan yoo xumuran jimaata AC Milaan 1-0dhaan Kaagliyaarii mo'ate. Liigicha Inter Milaan qabxii 39 yoo dursee AC Milaan qabxii 38 itti aana. Naapooliin qabxii 37 sadaffaarra jira. Juventus qabxii 33 afuraffaadha. Scalvini's there. Scalvini puts on the pressure and Atalanta lead. Liigii Firaansiin darbiin Paariis waggoota 35 booda yeroo jalqabaatiif dorgomameera. Shaampiyooniin dorgommichaa fi liigii Firaansiin olaantummaa kan qabu PSG'n kilaba magaalaa Paariis biraa Paariis FC jedhamu bara kana liigichatti guddate waliin Parc des Princes taphachuun goolii 2-1 mo'ate. Desiree Doué fi Ousmane Dembélé gooliiwwan injifannoo PSG galchaniiru. Paariis FC'n bara 1990 booda yeroo jalqabaatiif liigii Firaansiin yoo morkatu waggoota 35 booda ammoo faallaa Paris Saint-Germain ta'uun taphateera. Yeroo xumuraatiif kilaboonni lamaan yeroo waliin taphatan taphattoonni garee lamaanii kaleessa taphatan hunduu hin dhalanne. Gareen Luis Enrique taphoota 6 darban keessaa 35 injifachuun qabxii 1 dursaa liigicha Loonsiin caalamuun qabxii 39 sadarkaa lammaffaarra jira.